Akkam jirtu daawwattoota hojii misii oduun isinitti himaa hanga xumuraa oduu keenyatti waliin tura. Jalqaba irratti hangafoota oduu har'arraa eegalee gatiin boba'aa naaftaa bakka duraatti akka deebi'uuf murtaa'e. Torbee 29ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaan madiin Itoophiyaa magaalaa Hawaasaa injifate. Taphni walakkaa xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa har'a galgala ni gaggeeffama. Kunneen hangafoota oduuti. Hamma immoo gara oduu bal'inaatti darbina. Har'arraa eegalee gatiin boba'aa naaftaa bakka duraatti akka deebi'uuf murtaa'e. Sababa waraana ba'aa giddugaleessaatiin gatiin boba'aa naaftaa dabalee kan ture har'arraa eegalee bakka isaa duriitti deebi'uu ministeerri maallaqaa ifoomsan. Ministeerri maallaqaa obbo Ahimad Shidee rakkoo waraana ba'aa giddugaleessaatiin addunyaa irratti dhiyeessiin boba'aa mudachuu himuun sababa kanaan akka biyya keenyatti rakkoo dhiyeessii boba'aa irratti dhufeef miidiyaaleef ibsan. Waraanichaan duraa dhiyeessiin boba'aa naaftaa guyyaatti liitira miliyoona 9 kan ture waraana boodaa dhiyeessiin naaftaa walakkaan hir'atee gara liitira miliyoona 4.5tti gadi bu'ee akka tures ibsaniiru. Kanaanis sababa waraanichaatiin mootummaan baatii tokkotti birrii biliyoona 20 ta'uu deeggarsa taasisuun kuusan deeggarsaa walumaa galaa birrii biliyoona 300 qaqqabuusaa ifoomsaniiru. Ministeerichi naaftaan har'arraa eegalee Jibuutii gara Finfinneetti geejjibsiifamuu himu. Boru immoo naannolee fi magaalotaaf akka qoodamutu eegama. Dabalataanis mootummaan bittaa atattamaatiin beenzilaa fi boba'aa xiyyaaraa bituudhaan rakkinicha damdamachuuf ni hojjeta jedhan. Torbee 29ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaan madiin Itoophiyaa magaalaa Hawaasaa injifate. Taphaa sa'aatii 7tti irraa eegaluun istaadiyeemii Finfinneetti taphatameen gooliiwwan Amaanu'eel Irboo galcheen madiin 2-1 Hawaasaa mo'ate. Hawaasaan qabxii 43 sadarkaa sadaffaa irratti yoo argamu, madiin qabxii 34 sadarkaa 12ffaa irratti argamu. Ittuma fufuun yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamanii Dirree Dawaa waliin sa'aatii 12tti ni taphatu. Kilaboonni lamaanuu gara injifannootti deebi'uu fi taphni isaanii waliin taasisanis hawwiin eegama. Oduu keenya halaatiin ammoo taphni walakkaa xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa har'a galgala ni gaggeeffama. Halkanii sa'aatii 4tti Arsenaalii waggaa 20 booda gara dorgommii xumuraatti darbuuf tapha jalqaba walakkaa xumura Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin falmiin Atileetikoo Maadiriid waliin taasisu xiyyeeffannoo argateera. Istaadiyeemii Riyaad Eer Meetiroopilaanitti kilabni Ingilaandi Arsenaal dirreessaan alaa falmiin inni Atileetikoo waliin taasisus ni eegama. Kilaboonni lamaanuu seenaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa keessatti waancaa kana injifatanii hin beekan. Atileetikoon kilaba Ispeen Baarseloonaa injifachuun walakkaa xumuraaf darbuun isaa ni yaadatama. Arsenaal immoo Ispoortingiin injifachuun walakkaa xumuraaf qaqqabeera. Gareewwan lamaanii taphaawwan 5 waliin taphataniin Arsenaal yeroo 2 yoo injifatu, Atileetikoon yeroo 1 injifachuun tapha 2 immoo qabxii qooddataniiru. Gama biraatiin tapha PSG'n Bayern Munich waliin taasiseen tapha diraamaa guddaan irratti mul'atee fi tapha seenaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa keessatti walakkaa xumuraan yeroo jalqabaa fi galchii 9 keessummeesse olaantummaa PSG'n xumuramuun isaa ni yaadatama. Daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.